toora jireenyaa keessaa ni jalqaba. Yesuus Kiristoos waan hundumaa toora jireenyaa qabsiisee jedhe. Egga Yesuus hin dhalatiin dura raajonni, barsiisonni, luboonni barsiisandumtu toora jireenyaa hin qabsiifne. Mul'ata Waaqayyoo fudhanii dabarsu, toora jireenyaa isa qabsiisu ergaa dabarsu, toora jireenyaa hin qabsiifne ture. Kiristoos gaafa jalqabu garuu lakkoofsa jireenyaa wal jalqabe. Du'arraa gara jireenyaatti, warra du'an gara jireenyaatti akka ka'an, warra jiranis jireenya bara baraa akka laalaniif lakkoofsa jireenyaa tokko jedhee jalqabe Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos fudhachuun toora jireenyaa jalqabuudha. Egaa Yesuus Kiristoos hin fudhanne kan aanu karaan toora jireenyaa jireenya Yesuus Kiristoos jiraachuudha. Inni sadaffaan toora jireenyaa jireenya isa jiraatamu dhaqanii jiraachuudha. Jireenya jedhanii isa jireenya hin qabne jireenya jedhuu jedhanii yaaduudha inni. Akka yaadaatti jireenya jedhanii isa jireenya hin qabne jireenya jedhanii yaaduun toora jireenyaa wal nama jalaa maka. Lammaffarratti toora jireenyaa keessaa kan nama baasan keessaa waan argame badu yookiin badhaadhummaa lafarraatti hidhamuudha jedha. Dargaggoota baay'een keessa waan ta'eef waa'ee jireenyaatti kan dubbatamaa jiru baay'ee dhaggeeffadhaa asiin fayyada waan ta'eef anas fayyada. Toorri jireenyaa akkamitti nama harkaa baa kan jedhuu fi jireenya lafarraatti hiikkachuu dadhabuudha. Ibroota boqonnaa 3:5. Kanaaf yaada keessan biyya lafaatti hiikkadhaa jedha. Biyya lafaatti hin hiikkanne taanaan, biyya lafaatti diinummaa biyya lafaatti gargar hin cinanne hin kutanne taanaan toorri jireenyaa wal lolaa maka. Qabxiiwwan lama kaafne ture kanarratti. Jireenyi kiristaanummaa, jireenyi Waaqayyoo wajjin jiraachuu ni ulfaata miti jennee irra deddeebiidhaan namoonni waldaa kana keessatti baratan ni dhageessu. Jireenyi kiristaanummaa ni ulfaataa jedhu namoonni tokko tokko. Jireenyi kiristaanummaa hin cimaa jedhu. Takkaayyuu Yesuus Kiristoos afaan isaa keessaa jireenyi kiristaanummaa hin cima hin beeku. Fannoo koo baachuun salphaadhaa jedha Yesuus. Jireenya Waaqayyoo jiraachuuf of qopheessutu nutti ulfaata. Yookiin jireenya Kiristoos jiraachuu itti of geessutu nutti ulfaata malee jiraachuun nutti ulfaatu jireenya jecha. Kiristaanummaan ulfaatu hin ta'in kiristaana ta'utu ulfaata. Nuyi tajaajiltoota inni kaafneerra. Tajaajiltoota bakka bu'oota Kiristoos jennee kaafneerra. Wangeela Kiristoos Yesuus lallabnaa. Fannifamuu Kiristoos Yesuus dubbannaa malee warra ta'anii dhaggeeffatan miti nuyi warra deemanii sadagaan kana himanidha. Garuu kana kan nu dhowwu yeroo baay'ee maanni tajaajilaa ta'uu dadhabuu keenyadha. Tajaajilaa ta'uu wallaaluu keenyadha. Nuyi Kiristoos isa fayyine kanarraati dhaqnee namatti himuu dadhabu, soogidummaa keenya mil'isuu dadhabu, ifaa ta'uu keenya agarsiisuu dadhabuutu har'a toora jireenyaa keessatti nu dadhabsiisa malee tajaajiluun baay'ee salphaadha. Akka sirraa barbaadutu tajaajiluun gatii si kaffalchiisu kaffalte beenyaa baasuu qabdu beenyaa baaftee jireenya tajaajilaatti gaafa dhuftu tajaajiluun baay'ee salphataa jenneerra. Isa kana Phaawulos maal jedha? Warra karaa badiisaa jiraniif nu jedha. Nuti isaanitti maal jedha? Du'a isaanitti jedha. Warra karaa jireenyaa jiraniif nu foolii urgaatidha jedha. Toora jireenyaa keessaa karaa ittiin seexanni sarara keessaa si baasu yookiin toora jireenyaa keessaa karaa ittiin seexanni si baasu qabxiiwwan 13 si hima. Mallattoo ittiin seexanni si lolu yookiin toora seexanni sarara yookiin toora jireenyaa keessaa si baasuuf alaamaansaa fiigu. Hundumti keessa ana dabalatee karaa ittiin seexanni tuttuqu karaa ittiin lolamaa jirtan 2-3 kana keessa argattu. Qabxiiwwan 13 kana keessa hin argattu dha yaada irratti akka dammaqnuuf Waaqayyo nu gargaara. Yookiin maal jettu mallattoo ittiin seexanni nama lolu si lolu tooftaa ittiin seexanni si lolu karaa kamiin jiru toofticha irratti dubbanneeti fala saammuudhuma irratti keenya dabarra. Tokko gaasin amanaadha. Karaa Yesuus Kiristoos jalqabneerra jireenya Yesuus Kiristoos jiraachuudhaaf sarara isaa jalqabnee jirra deemaa jirra. Bakka bu'oota Kiristoos Yesuusidha. Hojjettoota Waaqayyooti warra kakwaaraati. Seexanni munciisaa nuuf gaafattan isa du'arra caalaa hin hammaata. Egaa tooftaa kamiin nutti dhufa nuun? Akkamitti nutti dhufa? Tooftaa kamiin nutti dhufa? Tooftaa wanni nutti dhufu kun maal jenneetu keessummeessaa oolla? Soluushinii isaa maal? Deebinuu laachaa turru maali? Dhoksaa seexanni ittiin sarara keessaa nama baasuuf asqasaa jalqabu tooftaa jalqabuun qabxii 13 isinitti himu. Macaafa qulqulluu dubbisuu si jibbisiisa isa jalqabaa. Xalayaa jaalalaa isa ta'e karaa dubbii Waaqayyoo isa ta'e macaafa qulqulluu isa jireenya of keessaa qabu kanatti akkati jibbitu godha. Macaafa qulqulluu akkati dubbifneef si jibbisiisa. Hin jibbamu macaafni hin urgaa dubbii jireenyaa of keessaa qaba. Maamila keenyadha, dubbii gorsaa keenyadha, jajjabeessaa keenya yeroo gaddi nu jabeessaa, yeroo kufnu nu kaasa. Nu jajjabeessaa malee keenya cimsaa. Garuu tooftaan ittiin seexanii si loluu jalqabu isa jalqabaa kiristaanaa dhaga'i macaafa qulqulluu akkati dubbifneef si jibbisiisa. Eenyu keetu macaafa qulqulluu akkati jibbitaa dhugu si gochaa jira laata? Eenyu as keessa kan jirtu? Tooftaa ittiin seexanii sarara keessaa si baasuu jalqabuudha kun. Yeroo akkatin arganne godha irraan dadhabuuf talafuma keessaa yoo dubbiste immoo kitaaba ho'isitti fakkaata yeelellee nu baqa. Kitaaba akkan dubbifne si godha. Macaafa qulqulluu xalayaa jaalalaa dubbii jireenyaa wajjin orma si godha. Isa kana nu harkaa lafa kaa'uu barbaada. Kadhatuu qabaanne jirru utuu kana dubbifnu utuu kanatti jiraannu nu hin danda'u waan ta'eef siistamaan isa kana nu harkaa fuudhuu barbaada. 2 kadhata si nuffisiisa. Yaasxallinyaa kadhadheera naan dhaga'ama dubbadheera naan dhaga'ama jetta seechisiisa. Kadhatuma si jibbisiisa yoo kadhattee kaate immoo si nuffisiisa. Kaleessas kadhadheera har'as nan kadhadhamoo ji'a darbe mishugii galeera ammoo nan dhisamoo macaafni qulqulluun garmaal jira itti fufi kadhannaa kee adda hin kutin hoolqisee tsalliu itti fufi jedha macaafni. Si nuffisiisa kadhachuu si nuffisiisa. Kadhannaa lufaa kan jirtan kadhattanii kan nuffitan kadhachuun kan sinitti tirees yeroo isaas kan sin dhawwat sarara keessaa isin baasuuf jira waan ta'eef falafalachuun baay'ee gaariidha. Amaanyochi har'a qulfii seexanni ittiin amantoota keenya dadhabsiisu irratti wal agarra. Kun tooftaatti seexanni lola sirriitti jalqabudha. Egaa kadhannaa si nuffisiisaa jira taanaan sin kadhachiisu taanaan ergamoota waaqataa harka sii reebaa jira miti. Tooftaa ittiin
jireenya keessaaf tajaajila kee keessa afuura kee keessa gadi bu'uu jalqabdee dhagoon. Sadii waan gaarii akkati yaadne si taasisa. Waan gaarii akkati yaadne si taasisa. Yaada keetti wanti gaariin akka dhumne godha. Yeroo hundumaa yaada keetti waan gaariin akka dhaga'amne godha. Tooftaatti seexanni lola sitti jalqabudha. Haasama gaarii hamaa sarkaa godha. Gaarii dhaga'urra wanta hamaa dhaga'u gurri keetti keessa. Hamachuutti, arrabsuutti, loluutti, qoramuutti, gadadootti, waan hamaa yaada hamaa dhaga'u hawwita. Gaafa gadi buukee jalqabu. Yaaduma hamaa si hawwisiisa. Qocolloo si hawwisiisa. Waan mutee si hawwisiisa. Yaada hamaa sitti kaasa. Yaada gaarii hordofee si duukaan bu'u yaadi kee yeroo sana. Nama loloo garraa gargaarii lolilliseedha. Nama jibbu organnaa gargaarii jibbiseedha. Yaada hamaa irratti si ittisa. Namoonni akkasii yoo jiraattan gadi bu'uu keessan sarara keessaa ba'uu keessan sooftaa seexan isinitti dhufudha. Afur shaakala yaada garaa keetii shaakala yaada garaa keetii shaakala yaada garaa keetti guuta. Shaakala hamaa yaada garaa keetti guuta. Shaakala hamaa in jalqaba shaakala hamaa amala shaakala hamaa si jalqabsiisa keessa garaa keetti. Kun tooftaa ittiin seexanni si loluu jalqabudha. Shan namaaf dhiifama gochuu si dhowwisiisa. Si dhowwa namaaf dhiifama gochuu. Macaafni qulqulluun akkuma jedha Yohaannis boqonnaa 2 akkuma abbaan isinii dhiise isinis walii keessaniif dhiisaa'edha. Dhiifamni bu'aa ija hojii amantiiti. Ija hojii hafuuraati. Karaa ittiin Waaqayyo jireenya keenya arguudha dhiifamni. Lolli seexanii jira sarara keessaa gaafa si baasuu barbaadu. Waaqayyottis namattis hafuura keettis lola kaasuu gaafa barbaadu dhiifama gochuu si dhowwisiisa bakka gagam si godha keessa kee. Siidha. Tuuma xiitii garaa keetti qaban yoo ishee si jedhu garaan kee si dhowwa. Tooftaattiin seexanii sarara keessaa si baasuuf lola sirratti jalqabudha kun. Jibba sitti keessa kaa dhiifama gootu dandeessee afaanii yoo dhiifama goote garaan dhiifama gootu si nyaata keessa kee keessaa si nyaata si qorqisiisa. Lola jalqabaati kun. Waraana addunyaati kun. Lola gaafa garaa keetti jalqabu seexanni keessa garaa kee keessaa wal nyaata. Gaarii si nyaatu waan ta'eef kanaatti seexanni isa jalqabaa jireenya kee gadi buusu luus gochuu jalqabu kee tokko isa kana. Jaafa irratti abdii akka hin qabne sitti hima. Abdiin qabdu sin jedha. Abdii sitti naasa'u. Afur qulqulluun abdii sitti haasa'a. Tooftaatti hin gasi baasuu qabdu. Abdiin qabdu. Yeroo hundumaa abdii dhabeessa si gochuu barbaada. Yoo hojjette qasiraas hojjedhu hojii barbaadde hojjedhu kadhadhus tajaajilis deddeebiis amanaas ta'e dhiyoomaniis har'a amantee hiyyumaan ta'e abdii keessa harkaa butuchuu barbaada. Namni immoo abdiidhaan malee dandee Waaqayyoon duukaan jiraatu. Yoo mindaa hojjette abdiin kee si jiraachisaa biyya kana. Gooftaa amma dhugumaa cubbuu hojjettee kaate cubbuun kuftee miti abdiin qabdu kana booddee araara argattu sin jedha barbaade. Yeellam iqirtaa koo yeellam sin jedha. Hin qabdu sin jedha. Abdii kee nyaata. Torba. Amantii si keessa ajjeesa. Amantii keessaa bileek gochuu barbaada. Ajjeesa. Amantiin immoo qabeenya itti Waaqayyoo jedhu yookiin haftino. Qabeenya amantoonni itti Waaqayyoon qabna jedhanii amanatanidha. Qabeenyadha amantiin. Amantii qabda taanaan gaara gadi buusta. Amantii qabda taanaan hir'uun hin jiru. Amantii qabda taanaan gooftaa keessa bira jira. Amantii qabda taanaan rakkinni kee hin jiru. Amantii kee ajjeefnaan yaada garaa keessa amanu Waaqayyootti isa amanu ajjeefnaan duwwaa makee deema gaa. Yoo dhukkubsatte mataa sirra kaan amma dhugumaan fayyaa atta teesse. Amantoota baay'ee waldaa keessatti ajjeesee kan jiru maani beektu. Amma amantoota isaanii waggaa 20 tureera 30 tureera kan jiran seexanni siistamaan amantii isaanii keessaa nyaateera. Taanii raajota arrabsaa oolu. Taanii dinqii Waaqayyoo arrabsaa oolu. Taanii waldaa kiristaanaa dhaabattee arrabsaa oolu. Rakkoon isaa maani beektu seexanni siistamaan amantii isaanii irraa nyaateera. Karaa sirriirra jira nu heedhu. Waaw ciccimoodha nu heedhu. Akkatti sosoba taanaan amantiin kee nyaatameera. Humna Waaqayyoo isa hojjetu kana seexana jedhu. Fariisonni kennan Yesuusiin ati afura Be'eelzebuliin hojjettaa jedhaniin. Yesuus Kiristoos akka jedhe namni namachi walitti bu'ee dhiifama qaba. Namni afura qulqulluutti bu'ee garuu dhiifama hin qabu jedhe. Hojii afura qulqulluu namni morme dhiifama hin qabu jedhe. Fixixxee amanta yoo ta'e amantiin kee iddootti jira. Karaa kamiin akka lolamaa jirtu gaa si Waaqayyo beeka. Hin saddeet jecha namootaa sitti cimsa. Jecha namootaatu garaa kee keessa naanna'a. Namoonni akka jechoota siin jedhan sitti ergu. Lolli gaafa seexanaa sitti jalqabu. Namootatu jecha siin jedha. Jecha namoota isaan dandeessu ati. Jecha namni siin jedhu maatii haa ta'u, ollaa haa ta'u, hiriyaa kee haa ta'u. Jecha namni siin jedhu damdamachuu dadhabde akkuma waa bakka kaan irratti gadi bu'ee taata yeroo sana. Jecha baachuu dadhabde. Word. Hin baadhu jecha jetta. Akkanaan jechuu keerra na ajjeesetta. Na reebe akkanaan jechuu keerra jettam. Akkasitti ni beektan as gaamas. Zarii koon na xumnaan, qabeenya koon na xumnaan, maqaa koon na xumnaan, na tuttee maqaa koon, na tuttee hojii koon jetta taanaan. Jecha nama akkatti hin baannee si godha. Diina si godha namatti. Yesuus Kiristoos garuu maal ta'eera? Jecha danda'eera. Jecha word. Dubbiin afaan keessaa ba'u, afaan kee keessaas afaan namootaa keessaa ba'us, inni hamaas, inni gaariinis yookiin si diiga, yookiin si dhaaba, yookiin si fayyisa, yookiin si miidha. Wordiin salphaa sitti fakkaatin. Seexanni sarara keessaa gaasii baasuu barbaadu. Haadha manaa kee yookiin ijoollee kee yookiin hiriyoota kee yookiin maatii kee yookiin hiriyaa kee yookiin jecha tokkoon si dhayeetu sarara jireenyaa kee asii baasuu jalqaba. Baay'een keessan kanaan madaadhase. Kanaanis nama madeessitanii. Dandeessaa ati jecha. Isa jette kana akkuma qal'ittan fudhadhaa. Haa isa salphaadha. Jettee dhiistaa dandeesse. Akkatti kontattee qabda. Akkatti akkama qeensaan fuutuu wayi. Tartiima qabda. Isatti naan jette bara baraan hin dhiisu jedhu ta'anii. Gaafa jecha funaanuu jalqabdu ati sarara keessaa si baasuu jalqabeera seetan. Haafu garaa koo keessaa ta'a. Jette teessee. Waan isheen naan jette bara koo keessaan dagadhaa itti teesse.
Yesuus garuu hunduma isaa danda'e. Seexana jedhamu caalaa wanti ulfaatu jira. Seexana ati hafuura hamaa jechuu caalaa jechi namaa jedhamu jira. Yesuusiin ati Be'elzebuulidha jedhani. Ani samiti mootummaa Kiristoos waaqarraatiifan dhufee mootummaa waaqarraan dhufee dandeessaati jechaarra. Baay'een kee maaliif hiriyoota dhiiste kophaa kee deemta beektaa? Jecha waliin dandeessu baay'ifte. Sagal tokkummaa obbolotaa irraa si orka. Tooftaa ittiin seexanni sarara keessaa si baasu tokkummaa obbolotaa keessaa waxaa godhee bakkee si baasa. Kutaa sadiitti moo lamatti barannee horii sadii waraabessi tokko kophaatti waamee jedha. Waraabessatu sangaa gurraacha sinni yaadachiisan sinillee beektu. Sangaa gurraacha, sangaa burree, sangaa diimaa. Adiidha. Adii, burree, gurraacha. Waraabessi dhaqee tokkummaa namoota kana tokkummaa isaatiin diina lolanii mootu. Walitti gaggalgalanii haa ta'u tokkummaadhaan mootu. Tokkummaa isaanii diiguuf beektu kaasanii yaadachiisa malee. Isa maaliif dhaqee jalqaba? Isa gurraacha bira dhaqe. Isa gurraachaaf isa buburree bira dhaqeeti. Bineensi fagoodhaa dhufee isin nyaata isa adii kana adda baasaa. Adiidha waan ta'eef fageenyarraa dhufeetu isin argaa isin nyaata waan ta'eef kophaatti maal godhaa? Isa baasaa isin lamaanuu geessuun jiraattu ture. Dhuguma nyaatamna jetteetu jaritti tokkummaa keessa adda baaftee ciitii godhatteeti. Irraa adda baatiin inni adiin beeku gooftaa callee bakkee deemu. Gagam godhe nyaatan. Dhuguma iyyuu sirriidhaan adiin kun nu nyaachisee ooleedhaan. Egaa kana fitan booddee lammata irratti isa gurraacha bira dhaqe. Ati jedhe dukkana mul'atte wadeen. Ati umtuu sin argu wadhe umtuu sin argu sin jedhe. Inni burreen kun garuu mul'ata. Si nyaachisa. Diinonni kee dhufanii sababii sanaaf jedhee si nyaatu irraa adda beeknaa. Dhuguma ni gurraacha maal dhibee qabaanii jedhe. Tosheena uumee jedhe. Tosheena uumee bineensi nan argu wadhe. Doon barbaade taa'een gufuu fakkaatee inni dabarsaa jedhe. Gaafa akkasii kee ga'u inni gurraachi inni burreen nyaatamee gaafa ga'u qophaasa hafe amma dhokachuun hin jiru. Sadan isaanii nyaatamanii dhuman. Tokkummaa obbolotaa keessaa gaafa si baasu si nyaachuufidha seexanichi. Eebba amantootaa keessaa gaafa si baasu tokkummaa kowaarii keessaa gaafa si baasu tokkummaa namoota si jajjabeessanii waldaa kiristaanaa keessaa gaafa si ari'atu dhugaan qabaa jettatti dhaabattee yes dhugaa qabda siin jedha. Kowaarii faarfannaa kee achi kaawwadhu jettaan gagaraa kee guutattee iibdi laphee kee yes siin jedha. Achi si baasee si qaluufi ayyaana keessa irraa godhee duwwaa makeetaa akkatti deemtu. Tokkummaa keessaa si dhabee kophaatti si baafataa jira. Tokkummaa obbolotaa keessa eebba gurguddaatu jira. Tokkummaa obbolotaa keessa barakataan mana hin jedhamne ayyaana mana hin jedhamnetu jira. Tokkummaa keessa lafa tokko lama sadii waaqayyootu jira. Kanan beennu baay'een keenya. Isa abboo kophaa koo hin jiraadhaan. Isa abboo mana kootaan kadhadhaan. Isa abboo TV koo laalee mana koo taa'ee waaqayyoo koo waaqeffadhaan barbaadu waldaayyuu na qo'an. Hin soroob dhagaa walii gad deemtaa achi deemtaa asii oofaa qilleensa boottaa tokkummaa keessa hin galtu eebbiin jiru. Yoo hojii hojjettatelee tokkummaan hojjechuus hin barbaachisu kophaa makee dhiibiitiidha. Akkaawuntii 50 geessaa dhibba malee hin hojjettu kaan hojjedhaata kee haacam gootee fixxaa. Tokkummaa dhabde kan wutti fiduu hin beektu. Yoon shawwadame yoo jetta tooftaatti seexanii sarara keessaa si baasudha. Kanaaf tokkummaa jabeessaa qabadhaa. Waaqayyo waan jaalatu isa torbaffaan ciigaa inni torbaffaa jedhama Macaafni Solomoon gaafa dubbatu. Isa tokkummaa diiguu hin ciigaa waaqayyoodha. Adaraa keessan karaa keessan tokkummaan hin diigame. 10 cubbuu akka hojjettuuf si jajjabeessa. Tooftaatti seexanii sarara keessaa si baasu lola sitti jalqabu cubbuu akka hojjettu si jajjabeessa. Jajjabaadhu si jedha cubbuu akka hojjettuuf. Gosh sirriidhatte. Waan gaariidha jirta si jedha. Si jajjabeessa cubbuu akka haamilee sii kenna. Sobdeessi milkaa'atee boris sobi sin jedha. Hatteessi milkaa'atee ati sin jedha. Waanuma cubbuutee itti si jajjabeessa. Maali waaqayyo maallaan jedhaan jettu. Maali waaqayyo maallaan jedha maal jedheetan akkas jedhee deeman jettu. Sin ceephaasisu. Ittumaayyuu laphee keessa dhiibsisa si gammachiisuu barbaada. Waggaa'utu Yesuus. 11 yaada garaa kee keessatti yaada garaa keetti siidha. Sabni koodha Roomee boqonnaa tokko sabni koodha yaada garaa isaatti waan kennameef abaarameera jedha. Ani waaqayyo yaada garaa isaatti isa kenneera sabicha. Yaada garaatti kennamuu salphaa miti. 12 gungummi sitti cimsa. Hin gungumta hundumaa. Gungumu Macaafni qulqulluutti gungumaan jedhu natti iyyaa naa kadhadhaa maa jedha malee. Gungumu. Eessa gaafa nama agartuu sidaa agartuu gungumta hundumaa waaqii maasofta waaqii gungumu asaasu. Gungumsiisa namarrattis ofirrattis jiruu kee irrattis waaqayyo ishee haayifatu. 13 soba sitti buusa. Sobii siidha lafumaa ka'e. Moksitti godha soba. Ayyaana sii baay'isa sobuudhaaf. Ayyaana sobaa. Nama cina kee jiru qabadduuti. Sobi si godha akkasumatti lafumaa kaasee sobi godha. Kun sarara kee asii baasa. Hin qabdu. Anti hin qabaa miti jetta. Qabdaa hin qabu jetta. Afura sobaa sitti afuufa. Inni abbaa sobaati waan ta'eef. Sobeetu waan ta'eef sobee dogoggorsaadha jedha macaafni keenya. Abbaa sobaati jedha. Dogoggorsaadha jedha. Hamaadha jedha inni. Kanaaf gaafa soba sitti baay'isu nama diina sitti godha. Abaluu dubbii isaan fudhatiin as hin jedha. Dubbii afaan kee xiraa jalqabu. Sarara keessaa gaafa si baasu jalqabu callimatti afuuftaa kaati. Amma namni baay'een maaliin nyaatamaa na beektaa? Sobaan nyaatamaa jira soba. Haasamu caammaa kee nama sobiina bulisa kun. Isi qoraatti beektu sin beekoon. Bishaan itti nexxanii qoraatichatti itti ramtanii simbira irraa eeddanii wanti hamaan ufuma isaa beekela. Ufuma isaa guddate ija godhata wanti hamaa.
Gaafa shaakalli sobaa isin jalqabu ufuma isaa guddataa deema. Isa dhumaa obsa si dhowwa. Ariifataa si godha. Hin jarjarta waaqayyo irraa sin jarjarta, namarraa sin jarjarta, ofii keetti sin jarjarta, boqonnaa fudhadhu sin jedhu. Seexanni seexana kan ta'e maani beektu? Seexanni seexana kan ta'e boqonnaa dhabe. Bara baraan boqonnaan qabu. Hin boqottu taanaan, aaran galfattu taanaan, irra deddeebitee of ilaaltu taanaan, obsan qabaattu taanaan sarara keessaa si baasaa jira. Kana qabdaa gadhiiftee badda. Kana qabdaa gadhiiftee badda. Sana qabdaa gadhiiftee badda. Inni kun toora jireenyaa keessa nama baasa qabxiin 13. Hamma muuda dhabi eessa iyyuu dhaqi waan barbaade qocollee sirratti hagaa'u waaqayyoon araara jedhi bakka waaqayyoon. Turu araara waaqayyoo amma yeroo hundumaa dibanni keessan hin qannasu, kadhanni keessan hin qannasu, lola sin irratti ka'u hunduma isaa sin irraa cabsa fuula waaqayyootu sinitti dhiyaata. Tooftaa nuti toora keessa jiraan wantoota 13 kanatti immoo araara waaqayyooti. Yeroo hundumaa waaqayyo hundumaa gatteessan araara. Ani yakkamaadha, cubbamaadha, naares yaada garaa koo sakaliyaatti hin deebi'u jedhi waaqayyo keetti haasa yeroo hundumaa day to day. Kun antiitti wanti hamaan itti rukutamudha. Araarri waaqayyo maal sinii kenna? Wanta sin hin dandeenye san oskaatti sinatee sin hojjechiisuu barbaadu irraa sin eeguu jalqaba. Waaqayyo jireenya kee gaafa ulfeessu, ulfinni waaqayyo jireenya kee gaafa golboof wanti hamaan dandeessitu nuuf ulfina. Kibir maal jedhama kun? Ulfina. Ulfinni waaqayyo sirra jiraata yeroo hundumaa. Ulfinni waaqayyo fudhatti affeerta. Ulfina waaqayyo fudhatti waamta. Ulfina waaqayyo fiddoo laata. Ulfina waaqayyo fiddoo kennita jireenya kee laata yoo ta'e ulfinni waaqayyo si golga. Hamaan naannoo keetti dandeemu. Harkoolii keessa dhiqabadhaati. Araara waaqayyo keessa jiraadhuudhaan midhabalaati. Ulfina waaqayyo keessa jiraadhuudhaan dabalaati. Kun toora jireenyaa keessa dhufa. Yeroo hundumaa ulfina waaqayyo kadhadhaa. Yeroo hundumaa araara waaqayyo kadhadhaa. Kun antiitti wanti hamaan itti rukutamu qabxiiwwan 13 kun rukutamudha. Nama kan jedhame seeruma boqonnaa nama geetti surraa qabaadha macaafni qulqulluun. Surraa jechuun harkisadha. Harkisa naasisuudha. Gaafa surraa waaqayyo sinirra bu'u diinonni keessan sin balleessuu dhufanii warri sin addeessan sin balleessuu dhufanii surraa waaqayyo sinatti arganii hin na'u. Leenci maaliif leenca jedhame bineensa keessaa guddaa jedhame beektu? Surraa sodaachisutu leencarra jira. Si balleessuu gaafa dhufan, gassi buusuu gaafa dhufan, cabsuu gaafa dhufan, qabxiiwwan 13 kun gaafa jireenya keetti ergaman waaqayyo surraa sirra kaa. Afur simboo. Simboo. Simboo surraa wal qabataadha. Simboo jechuun wanta hojjettutti simboo godhama. Dubbii afaan keetti simboo godhama. Bakka namni akka si fudhatu godha. Lafti akkasi dhaga'u ta'a. Simboon salphaa miti. Simboon qabda walu. Simboon qabalu jechuun salphaa miti. Simboon fuula kana miti. Waaqayyo dubbii keetti, deemsa keetti, jireenya fuulaa keetti simboo gaafa godhu eegumsa jireenya keetiiti. Surraani wanti hamaan akkasitti dhumdee godha. Simboon immoo wanta hojjettu hundumaatti milkaasi godha. Araarri maal godha beektaa? Fuula waaqayyo fuuldura si dhaaba. Ulfinni maal godha beektaa? Jireenya kee golga. Surraan maal godha beektaa? Diinota kee naasisa. Simboon maal godha beektaa? Waan ati hojjettu hundumaatti ijatti si godha. Waggaa dheeraa waan fiiddee miti. Waggaa dheeraa gatiin kafalee waan jetteef hin baatu. Yeroo kamu waaqayyo simboo si godha. Adduma keettachi godha waaqayyo. Adda biyyaa sii kenna waaqayyo. Adda hojii sii kenna waaqayyo. Adda mo'ichaa sii kenna waaqayyo. Fudhataa min jettee dabaltee. Har'a antiittiin wanta hamaatti mootu simboo sirran kaasin jedha waaqayyo saba nana. Sarara jireenyaa keessa keeyyaatu waan godhu galateeffannaa. Waan siite hundumaaf iyyuu waaqayyo kee galateeffadhu. Siitee sii ta'uu baate galateessi yeroo hundumaa kun jireenya amantoota irraa toora jireenyaa keessatti kan eegudha. Jaafaan ayyaanadha. Ayyaana jechuun akka uffataatti. Mudaa keetti dhokata ayyaana gaafa uffattu. Ayyaan mudaa namaa dhoska. Ayyaan nama bareecha. Ayyaan milkaa nama godha. Ayyaana uffattee taanaan wanti sarara keessaa si baasu hin jiru. Ayyaanni baay'ee murteessaadha. Day to day yeroo hundumaa afur qulqulluu machaa'aa ta'uu qabdaati. Guggubataa ta'uu qabdaati. Kun sarara jireenyaa keessatti yeroo hundumaa si oofa.